Anoo kanan argan seene ulfina sarraa eebba sana yaadatamee angammadeera kun kanarraa qofaa miti boris waa jira dubbateera wachuu beeka waaqni waaqotaa kanaafuu mamni hundinuu isa sodaata baroota dabarsee moo'ee jiraata barra macha gaafa deemu an hojii kootti ennaan cimu kaleessa gaafan karaarra jiru gaafa lafti dhugaa qabatee deemu ture nama akkasii ture har'a garuu nan dadhabee beekamuun dadhabee hiriyaa koo na duraa malee kan lafa onaataa dhanaaf ta'e abbaa naaf ta'e na jajjabeessu isa na duraa hafe nan dadhabee deemsa dadhabee namuu dhugaa'e jigdi koo na dadhabee eessaan hin deebi'aa hiriyaa koo sana jaalallee koo sana eessaan argadha saadhanaa ta'ee hiriyaanaa ta'ee na gargaaree harkana qabee na gaggeessisa siyaasa nu harkaa buuse tolaatti nu harkaa buuse wayyoo eessatti hin barbaada ta'ee eessaan argadha ta'ee anuu deemsa dadhabe anuu mudhukaa'e jilbi koos na laafeera eessaan argadha maaloo eessan dhaqaa Sagalisa na gargaaree abbaa naatee haadha naatee na gargaara isa kanaaf deemsa dadhabeen karaa walakkaa dhaabbattee jira akka kaleessaa fiigee dhaqqabuu hin danda'u jilbi koo na laafeera mudhukaa'eera deemsa hin danda'u dubbii hin danda'u waan hundumtuu wal na jalaaneera kanaaf hin dadhabe maaloo na gargaara hiriyaa dhugaa tokko hin qaban ture gaafa lafa onaa jiru kan na gaggeessu kan na gargaaru kan na gorsu daandii kan na argisiisu har'a garuu na dura nan dadhabe yoo harkaan gatee si gargaaruu hin dandeenyu maal si goonare hojii gurguddaa hojjetaa waldaa humna hojii waaqayyootti hojii gurguddaa hojjetamaa ture eegalu dhabaa ture namoonni dhala dhaban illee baay'ee argachaa turan namni qabaan illee namni dhala dhabillee argatee dhugaa baase baay'ee namatti tola dhugaa waldaan sun wangeelaawwan baay'isanii barsiisee agartanii barumsa isaa faarfannaa isaa waan hundumti isaa baay'ee labsaanii baay'ee namatti tola dhugaa ushuu waqtii maal si gargaaru maal taate mooroo namoota wayyoo jedhee na darba na gargaaraas maaloo maal taate kan dadhabe kaleessa deemsa danda'a fiigee dhaqqabuu danda'a arramoo na dadhabe namni dhukaa'e kaleessa nama akkasiin ture of harkaan gate hiriyaa koo na duraa bade kan lafoonaatti na gorsaa ture daandii na argisiisu gaafa kufees kan na kaasu akka abbaa taadhaatti hiriyaatti kan na bukkee dhaabbatee na gargaaraa ture na harkaa bade kanaaf deemsa hin danda'u akka keessan kanatti danda'ee ka'uman koo dadhabaadhaaf miilli koo na laafeera mudhukaadha dandeessee maaloo hiriyaa koo na barbaadaa yoo argita yoo dandeessan waan fakkaatu beektaa hiriyaa koo na beeka yoo maal akka inni fakkaatu uffanni isaa jaakeetiin isaa gurraacha shamizii isaa adiidha harabaa isaa diimaa uffatee jira
Lafa honaatti abbaa saalas kan ta'uu fi kan ishee gargaaraa ture. Mucaan kun kan ishee barbaaddu. Yes. 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 Amen. Jaakeetiin isaa gurraacha. Shaashiin isaa adii. Karabaata diimaa. Obboleetti amma illee laafuma kana jirta. Asumaan jiran dhuftee na gargaaruu dhuftee laata.